Dubdeebii oolmaa. Dubdeebiin oolmaa daa'immanii kan maatiin ittiin to'atan yommuu ta'u, gaaffileen muraasa barattootaaf qophaa'e jira. Innis eeyyee yookaan lakki jechuudhaan kan deebisanidha. Kun maatiin barattoota isaanii ittiin hordofuuf gargaara. Heloo, nagumaa akkam jirta mucaago? Har'a galgala yeroo galtu mana barumsaatti maal hojjechaa akka turte waanan si gaafadhuuf sirriitti barnoota kee hordofi tolee. Tole abbaa koo waanan baradhe sittan hima. Nama obboroodhaan kaateettaa? Harkaaf fuula kee dhiqatteettaa? Ciree kee nyaatteettaa? Uffata seeraa kan barnootaa uffatteettaa? Meeshaalee barnootaa hunda qabattee deemteettaa? Yeroodhaan mana barumsaa geesseettaa? Wayitii barnootaa hunda baratteettaa? Yaadannoo barsiisaan siniif barreesse qabatteettaa? Hojii daree hojjetteettaa? Ijoollee wajjin taphatteettaa? Daree keessatti naamusa cabsitee barsiisaan si adabeeraa? Barsiisaan gaaffii si gaafateeraa? Deebii deebistee harki walitti siif rukutameeraa? Hojiin manaa siniif kennameeraa? Yeroodhaan mana barumsaa irraa galteettaa? Hojii manaa kee hojjette. Baay'ee gaariidha. Gaaffilee amma yoonaatti gaafatamtan keessaa eeyyee yookaan lakki jettanii hammi isin deebiftan beekamaadha. Kanaafuu maatii keessan wajjin eeyyeef lakkii keessan irratti mari'adhaa. Achumaanis wanta guyyaa guutuu mana barumsaatti barataa ooltan maatii keessaniif ibsaa. Dhumarratti hojii manaa hojjettan sirrii ta'uusaa maatii keessanitti agarsiifadhaa, mirkaneeffadhaa. Galatoomaa, nagaatti.